Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee qaamolee hawaasa garaagaraa hirmaachisuun sochii hojii waliigalaa humna qilleensa Itoophiyaa daawwachuun muuxannoo hojiis qooddatan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee reediyoo Adaamaa Broadcasting Serviceef yaada kennaniin akka jedhanitti qaamolee hawaasaa garaagaraa magaalichaa hirmaachisuun hojiileen humna qilleensa Itoophiyaa hineeshiitii fi misooma garaagaraa fi biroo irratti hirmaachuun muuxannoo ta'uu danda'u daawwachuu isaanis dinqisiifatan. Daawwannaa guyyaa irraa kutaa magaalaa hawaasa garaagaraa keessaa qindeessuudhaan akka daawwatamu waan taasifame ajajaa qilleensa Itoophiyaa Jeneraal waliin mari'achuun uummanni keenya naannoo kanaa jiru qabeenyi kun qabeenya uummata Itoophiyaati, qabeenya uummata magaalaa keenyatis maal qabnaa jedhu uummanni akka ilaaluu fi kan qabnu kunuunsuu isa nu hafe dabalachuuf tokkoffaa waan qabnu irratti walii galtee uumuu fi akka carraa giddugala kana uummanni baay'een duris ni beeka. Duraan beekuuf immoo amma waggoota 6 darban kana keessatti eessaa ka'eessa akka ga'ee fi akkamitti akka hojjetamaa jiru. Karaa tokkoon nageenya biyya keenyaa eeguu humni qilleensa Itoophiyaa hojjechaa, karaa biraatiin immoo misooma irratti hirmaatee naannoo qulqulluu, naannoo miidhagaa fi waan hundaaf haala hojii mijataa ta'e uumuuf hojjechaa jiran akka barannuuf jechuudha. Karaa tokkoon isa kanaadha. Kana jechuun maal jechuu akka ta'e ergaa guddaan akka fudhatamuu fi kana sirriitti bal'inaan laallee jirra. Barnoota guddaa irraa fudhannee jirra. Lafti amma keessatti argamnu kun lafa balfi garagaraa keessatti guutamee fi hojiifis mijataa hin turre, warroota as keessa hojjetaniifis mijataa hin turre ture. Hojii isaan hojjetaniin giddugalli kun giddugalli humna qilleensaa Itoophiyaa ajaa'ibaa fi dirree leenjii fi kanaa olitti dirree misoomaa ta'e argamee jira jechuudha. Waajjiraalee fi dhaabbileen garaagaraa hojii fakkeenyummaa humna qilleensa Itoophiyaatitti hojjetaman kana gara magaalaa Adaamaatti babal'isuun xiyyeeffannoo kan hojjetan ta'uus ibsan. Keessattuu sirna kanaa kunuunfachuu fi eeggachuun nageenya magaalichaa amansiisaa gochuuf hawaasa hirmaachisuun magaalaa Adaamaa jiituu fi magariituu qulqulluu fi jireenyaaf mijattuu taatee qabaachuun cimnee ni hojjanna jechuunis ibsan. Kan isaan amma hojjetanis qabeenyi adda ramadamee osoo hin taane uummata hirmaachisuun ofiifis humna isaaniitiin hojjechuudhaan hojii dhufeedha. Nummoo bulchiinsi magaalaa Adaamaa humna guddaa qabna. Dargaggeeyyii hedduun jiru. Abbootiin qabeenya hedduun hojjetaa warshaa isaanii qabu. Kanaaf humna qabaniin isaanis hojjetanii jiru. Nus Adaamaan humna qabnuun naannoo keenya midhaksu, humna qabnuun magaalaa keenya qulqulleessu, maallaqa guddaa osoo hin barbaachisiin yaada fi beekumsa qabnu walitti gurmeessine magaalaa keenya midhaksuu qulqulleessuu akka qabnu ilaallee jirra. Kana qofaaf miti immoo ergama isaatiin nageenya Itoophiyaa qilleessis keenya jedhanii mootoo jedhuun hojjetaa jiru. Egereef har'a hojjanna jedhaniit leenjis giddugalli leenjii isaanis egereen harka keenya jira jedhaniit leenjisaa jiru. Nus akka magaalaatti dhaabbileen barnootaa keenya dhaloonni qopheessinu barnoota qulqulluu kennu. Manneen barnootaa keessatti barsiisaa jirru iddoo hawwataa akka ta'an gochuun barnoota guddaa irraa barannee jirra. Dhaabbileen hawaasummaa tajaajila hawaasummaa kennanis qulqulluu fi hawwataa akka ta'an, waajjiraaleen keenya irra caalaa hawwataa akka ta'an barnoota irraa fudhannee jirra. Buufataalee fayyaa magaalaa keenyaas jiran hawwataa akka ta'an barnoota irraa argannee jirra. Kanaaf naannoo midhagaa qabaachuuf qabeenya qabnuun galii fiduuf bajata addaa akka barbaachifne asirraa barannee jirra. Ergaan inni biraa isa kanaadha jechaadha. Waajjiraaleen iddoo isaanii qulqulleessuu miidhagsuu akka qabanii fi abbootiin qabeenyaa magaalichaa abbootiin amantaalee naannoo isaanii miidhagsuun qooda olaanaa waan qabuuf magaala qulqullinni ishee eegame horachuun Adaamaa giddugala industirii, turizimii fi nageenyaa akka taatuuf jiraattota magaalichaatiifis waamicha dhiyeessan. Wanni asitti argine barnoota guddaa dabarsaa amantaa jedhu qabna. Waajjiraaleen poolisii keenya tokkoffaa iddoo isaanii qulqulleessuun akka isaan irra jiraatu ergaa dabarsa. Namni ofii hin qulqulloofne magaala biraa nama biraa qulqulleessuu hin danda'u. Ofii balsa waajjiraaleen aanaaleen dhufanii jiru. Aanaaleen keenya dhufan dura iddoo isaanii midhaksuu, qulqulleessuu, hawwatummaatti fiduu, biqiltuu dhaabuu, kunuunsuu yoo xiqqaate naannoo waajjira isaanii ni midhaksuu amantaa jedhu qabna. Kunis barnoota tokko nu dabarsa. Bulchaan aanaa koreen qindeessituu aanaa
aanaa isaa qulqulleessuuf ergaa olaanaa asirraa fudhateera amantaa jedhu qabna. Inni sadaffaan abbootii qabeenyaati. Abbootii qabeenyaa harka waan saditu jira. Inni tokko qabeenya harka jira. Kan mootummaan bira ga'uu hin dandeenye qabeenya qabu. Qabeenya isaanii fayyadamanii waan baay'ee hojjechuu danda'u. Inni lammaffaan dhaabbatatu harka jira. Dhaabbata keessatti hojjechuu danda'antu harka jira. Dhaabbilee gurguddaa warri qaban jiru. Dhaabbileen gurguddaa Adaamaa jira sadarkaa kanatti osoo dhufanii Adaamaan giddugala turizimii taate. Giddugala investimentii taate. Industiriin ofuma isaatiin giddugala doowwii ta'uu danda'a. Kanaaf dhaabbilee of harkaa qabu. Inni sadaffaan humna namaa of harkaa qabu. Humna namaa isaan qabaniin murteessanii yoo hojjetan Adaamaa harka wal qabannee jijjiiruu dandeenya. Kanaaf ergaan inni dabarsu hojjetanii naannoo midhagaa uummachuun ni danda'ama. Naannoo midhagaa keessatti jiraannu midhagfachuuf nama biraarraa hin eegnu osoo hin taane ofii keenya midhagfachuu akka dandeenyu. Isaafis humni xiqqaan as keessa jiru waan guddaa kana hojjete nuti immoo humna guddaa qabnuun Adaamaa akkamii akka uumuu dandeenyu namatti agarsiisa waan ta'eef hojjetanii waan gaarii hojjechuu mul'isuun akka danda'amu kan asirraa arganne qaamni hundinuu fudhatee gala jennee amanna. Magaala midhagduu jiruuf jireenyaaf mijooftuu taate uumuu, magaala nageenya amansiisaa sa'aatii 24 namni sodaa malee keessa jiraatu uumuuf waltajjiin har'aa humna dabalataa tokko nuuf ta'a jennee amanna. Jalqabbiiwwan qabnu sadarkaa olaanaatti ceessifne warri Adaamaa jiran kanaan ala jiran immoo ergaa kana fudhatanii hundi Adaamaa guddisuuf Adaamaa giddugala industirii goone waa hundaaf mijattuu taate yaadama smart Adaamaa qabanne sadarkaa olaanaatti ceessisuuf jiraata magaalaa Adaamaa sadarkaan jiran barsiisonni barattoonni kutaaleen hawaasaa hundi qaamoleen nageenyaa hundi daldaltoonni hundi dammaqinaan kaanee Adaamaa sadarkaa olaanaatti ceessisuuf haa hojjennu waamicha jedhu carraa kanaan dabarsuun barbaada.